Hadis Rasulullah kan sanad jaba amantiin Islama ifaan damne qaba akkamitti karaa namni baase qaba abbaan agadate ilmi jira qaban Rasulati jaare deeme eessan jaba kolleeji jaalu masjida qaba takka nafne qaban asiin agadama natamanna liban salama masjida haralaftu tilalamu hikmaan inni qabu hammanan jedhamu biiroo mu'mintoonni walitti qabamu bakka ruuxi mu'minaa itti leenjifamu madda beekumsaati waraabbatu namu kan hin goyne yoomu zabaana hundumaa natamannaa leekaa kabisalamaa. Faguutiin barbaaddu waliin jirta gandaa jibbuuf jaallachuufis dura beekuu qabda. Beekanii baqachuuf wallaaluu waladdaa waa beekuu waan miidhumaaf biraa qabda. Namni waan uumameef honga hin babbadaa warri badu silas waan fedhe abbadaa rabbii isa uume dhiisee uumamaaf sagadaa waan gaddan